yeroo namni taaksii eeguun jaalala kee eegee yeroo namni biyyaaf kennu anonnee kee fufara eege kanuu maal godhe beekta jireenya eegaa haala namummaatti deebi'een dhaabadhee taaksii eega garooti jaallatee miti naaf gala erga wajjin jalqabne abaa caalaa jaalata nagattee deemuun kee na dhiisa deemuun kee deemte achi nafuun akka hin duunetti akka hin kaanetti qaqamtee rafuun talphinatti taanaan nun gagannu fakkeessuun seenaa dhalaa uumanii taaksii rakkina qabadhee si fudhachuu fuufani si fudhachuu fuufani Aita. Maaltu naman nibu? Maaltu naman nibu? Maaltu naman nibu? Maaltu naman nibu? Sa'aatii eeggattee lixee boodu taaksii na rakkiloo akka sagalee kee karaa irraa badu maaltu naman nibu? Maaltu naman nibu? Mormaa amartii barattiin callee raafamu moo isa noo jaalala kee dhiisee gadaloo rabbiin badhaafamu? Maaltu naman nibu? Maaltu naman nibu? Taksii! Dhageessanii? Dhageessaniitu? Doogan jiru. Iddoo waan jira booko. Silas biyya kanatti nama haqaa fiidhachuuf tarkaanfatuuf iddoon hin jiru. Keessuma keessaa kan akka abdiin keessan ala kiloo jirtu. Jiru. Taksii. Taksii. Jalan apa berdua ke aku biar untuk kampus sekarang muku. Aku juga nyeron number tu, agak muku. Arkeram ni bis yo jalan. Firman ko mari. Mal ko disira ko lulat. Mal ko disira ko lu sare ser gitu tu. Abis juga sih tegar nama tiku tu. Mo bahkan wali ke sih tak sih abis. मैं मासिव था वांग ये मासिव था ना तीन मासिव था कैसे मोड़ने को रोल बुद्धे जैसी तो अरे कम सिव था तो उस गरू अंगर आगे जोड़ा निकल गए अरे बुद्ध तुम कब taksii ni bu yendorro bun sakala mu yo jirate yu fadda adwa sana kabadde yabbadde gachana fe bodwa sana badde ara kilo fanja